Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee jira. Oduu har'aa dhiyeessuun kan isin waliin turu an Itichaa Guddataati. Buufata waajjira poolisii godina Arsii aanaa Diigaluu fi Xiijootti hidhamanii reebamaa kan turan obbo Kadir Hajii guyyaa addunyaa kanarraa boqatanii. Ammayyuu namoonni hedduun mana hidhaatti guuramaa kan jiranii fi achi keessatti immoo reebichi hamaan loltoota agaaziitiin isaan mudataa akka jiru jiraattonni dubbatanii. Guutuu gabaasa kanaaf Usmaan Hukumee. Mootummaan humna qawweetiin biyyattii bulchaa jiru yeroo gara yerootti duuchaan ummatoota biyyattii mana hidhaatti guuruun dararamiinsa hammeenyaarraan dhaqqabsiisaa jiru ammas akkuma itti fufeetti jira. Namoonni hedduun mana hidhaa keessatti reebicha isaan mudataa jiruun guyyaarraa guyyatti lubbuun darbaa jiran. Haaluma kanaan godina Arsii aanaa Digaluuf Xiijootti mormii kana dura geggeeffamee tureen namoonni mana hidhaatti guuraman reebicha isaan irratti raawwatamaa jiruun kan lubbuun darbaa jiran. Isaan keessaa tokko obbo Kadir Haji Guyyeeti. Jiraataan aanaa Digaluuf Xiijoo akka nuuf himanitti mormii ganda Tulluu Qixxee keessatti geggeeffamee ture hordofuun loltoonni agaazii obbo Kadir qabanii ji'a tokkoof mana hidhaa keessatti dararaa turan. Akka isaan jedhanitti obbo Kadir erga mana hidhaa keessatti reebamanii miidhamanii booda mana hidhaatii gadi lakkifamanii turan. Haa ta'u malee miidhaan isaanitti waan hammaateef guyyaa har'aa addunyaa kanarraa du'aan boqatanii jiran. Sirni awwaalchaa achuma bakka dhaloota isaanii ganda Tulluu Qixxee jedhamutti raawwatamuu namni kun himan. Maatii sadi dheessi aniini maatii dhabeetiin achittiin hidhameetiin lubbuun isaa darbee jira aanaa Digaluuf Xiijootitti. Sirni awwaalchaa aanaa godina Arsii aanaa Digaluuf Xiijoo ganda Tulluu Qixxee bakka Harawaaja jedhutti awwaalama. Awwaala Harawaaja jedhanitti awwaalama. Sababaan isaan hidhamanii turanii fi mana hidhaa keessatti reebamaniif maali gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan ilmaan keessan dhiyeessaa jechuun obbo Kadir ji'a tokko oliif loltoota agaaziitiin qabamanii hidhamanii turan. Mana hidhaa san keessatti reebamaa kan turan yoo ta'an miidhama kanarraa dandamachuu dadhabuudhaan lubbuun darbanii jiru. Mana hidhaa keessatti ijoollee dheessi'aniitiin garafanii miidhama kanarraa dandamachuu dadhabanii lubbuun darbanii ammallee namni halkanii guyyaa mana hidhaa ittuma guutaa reebalee irraa qannasaa hin jiru. Wanti tashaa tokkollee hin jiru. Uummanni miidhamalee wanna xiqqoo honnaa jedhamu tokkollee hin jiru. Rakkoo guyyamaan itti jabaataa deemalee laafaa hin jiru. Ammas namoonni duuchaan qabamaa jiraachuu kan nuuf himan namni kun bakki itti hidhaman dhabamuu irraan kan ka'e dukkaanaa sharaa keessatti walitti qabaa jiru jedhan. Obbo Kadir Haji Guyyee dhalatanii umriin isaanii waggaa 50 yoo ta'an horatanii abbaa maatii 10 ta'ullee namni kun nuuf himanii jiru. Har'a obbo Kadir ubbiraa dhabuu isaaniitiif gaddanii rakkoon wal fakkaatu ummatoota biyyattii muudachuuf akka jirus yaaddoo qaban ibsan. Kanaaf sodaa lubbuutiif jecha mormii haqa qabeessaarraa duubatti akka hin deebines ibsanii jiru. Akka namaatitti yoo jedhaa jirru uummanni jiruuf jireenyi nutti qaalii ta'ee jira rakkoo guddaa irra jirra. Ammaa jiraachuu amma hin dandeenye. Faalli kadhassan jiru lakkumaa wanni amma hin jiru. Yookaan gadhiisuuf malee wanni biraa hin jiru. Lubbuu keenya dabarsuu qofa malee fudhatti. Faalli lubbuma dabarsuu qofa. Haadha isa ta'e malee nu hundi kanuma yaadni keenya bakka jiru keenya nutti haadhaa jira. Achuma aanaa Digaluuf Xiijootti abbaa warraatii fi haadha warraa lakkuu dahanii ciisaa jiran mana jireenya isaaniitti seenuun loltoonni agaazii yoo ajjeesan ilmaan isaanii 4 rakkoo hamaa keessa jiraachuu gabaasuun keenan yaadatama. Loltoonni agaazii godina Shawaabaa aanaa Booseet magaalaa Walancitiitti bobbaafamanii yakka tokko malee dargaggoo tokko rasaasaan rukkutuun himame. Usmaan Hukumee waan qindeesse qaba. Jiraattonni aanaa Booseet akka nuuf himanitti guyyaa kaleessaa tureem dargaggoonni 5 mana tokko keessatti taphataa osoo jiranii loltoonni agaazii itti dhufanii reebaa turan. Booda dargaggoo Raggaasaa Gadaa reebicha isaanii jalaa wayita dheessaa turetti rasaasa itti dhukaasuun miila isaa cabsuu kan nuuf himan jiraataa magaalaa Walancittiiti. Rakkoon kun ganda Dongorroo Furdaa jedhamu keessatti akka ta'e namni kun ibsan. Godina Shawaabaa aanaa Booseeti wantichi kan raawwate ganda Dongorroo Furdaa keessatti galgala naannoo sa'a tokko waan akkasii yeroo ta'udha. Dargaggoo Nagaasaa Abbabaa jedhamutu mana waan akka dhugaatii wayii qaba inni dargaggoodha. Naannoo saniiti ijoollee akka nama 5 wayiitti jira gareedhani. Ijoolleen kun akkasumatti waan tokko waliin taphataniituma waca kana keessa waan dhagaanillee hin beeknefi humni agaaziidhaa kun garasitti dhufe. Usmaan dargaggoo Nagaasaa Abbabaadhaa hin qabanii
dargaggoo tokkollee maqaasaa addan baafannee isallee hin qabanii. Kan booda yeroo isaan tumaa jiran isaan garmalee dhaannan mucaan amma rasaasa rukutame kan Raggaasaa Gadaa jedhamu kun gara duubatti jalaa fiige. Yommuu inni jalaa fiigu miila isaa keessa rasaasa rukutame. Akka namni kun jedhanitti dargaggoonni kun walitti gurmaahanii taphachuu malee yakki isaan uuman tokkos hin turre. Loltoonni nagaa ummataaf hawwii hin qabne mana isaan keessa jiran itti seenuun hedduu reebanii kaan ammoo erga rasaasaan rukutanii booda dargaggoota lama qabanii hidhuullee namni kun dubbatan. Dargaggoo Raggaasaan erga rasaasa agaaziitti rukutame gara mana yaala magaalaa Walancittiitti geeffamus miidhamni waan haalaan itti hammaateef gara biraatti ergamee jira jedhan. Dursa kan booda gara hospitaala magaalaa Walancittii fuudhanii deemanii kana booda hin dandeenye jedhanii dargaggoo Raggaasaa Gadaa. Sababaan dargaggoonni kun itti reebamuu fi rasaasaan rukutamuu danda'aniif maali gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan wayita ammaa kana miidhamuuf ulaagaan guutuu qabdu tokkos hin jiru jedhan. Oromoo ta'uun qofti akka miidhamtuu nama taasisaa jira. Sirni nama nyaataa kun labsii yeroo muddamaa baafatee duuchaan uummata Oromoo haala nama gaddisiisuun ajjeesuu hidhuu fi reebuu hojii taasifatee jira jechuun dubbatan. Rakkoon jiru maaltu jira reekaa rakkoon jiru Oromuma ta'anii uumamuudha. Kanuma Oromoo dubbachuu fi akkasumas nama lama sadii afur ta'aniituma wal faana dhaabataniituma haasa'uudha. Saniin ala yakka maaltu jira. Rakkoon gara jabeennaa kun erga aanaa isaanii keessatti raawwatame oolee bubbulee jira. Keessumattuu dhumaatii ayyaana Irreechaa hora Arsadii booda rakkoon kun inumaa hammaatee jira. Mootummaan cunqursaan kun labsii yeroo muddamaa baafatee uummata nagaa irratti roorrisaa jira. Haaluma kanaan sa'aatii murtaa'een alatti socho'uun rakkisaa akka ta'e himan. Akkasumas namoota lama sadi ta'anii deemuu fi walitti dhufanii dhaabbachuun waa yaadamuu miti. Sababa kanaaf haalli jireenya jiraattotaa guyyaa irraa guyyatti yaaddessaa ta'uu namni kun ibsanii jiru. Jiraattonni maal jedhu kaasilas amma duras gochoota baay'eedha kan raawwataatiin ture. Jiraattonni rabbi ittiin boo'uun ala wanti jechaatii jiran tokkollee hin jiru. Nama lamaa sadi taatee wal faana socho'uun hin jiru. Sa'a tokkoon akkasiitiin booda socho'uun hin jiru. Dargaggoonni keessattuu baqatanii maatiidhaafuu oomisha namni sassaabu hin jiru. Maatiin akkasitti dararame du'aa gadi jireenya gadi du'aa ol waan akkasii keessa jira. Uummanni maal jedha filannoo maaliif qaba? Meeshaa qabdu jedhaniitti callisanii uummata jaartiin jedhanii tumaatiin jiru. Wayita ammaa kana dargaggoonni hedduun aanaa isaanii gadi dhiisanii bakka biraatti galuudhaaf dirqamaniiru jedhan. Manguddoota umriin gaheeyyii ta'an qofatu uf tajaajilaa jiran. Labsiin yeroo muddamaa waan isaan daangessaa jiruuf ammoo oomisha isaanii walitti qabachuu hin dandeenye jechuun namni kun mararfatanii dubbatanii jiru. Akka isaan jedhanitti uummanni Oromoo yeroo gara yerootti irbaata rasaasa waraana wayyaanee ta'aa jira. Rakkooleen haalaan hammaate kun fala akka hin taane himanii kana keessaa ba'uuf ammoo murannoo fi xiiqii jabaadhaan qabsaa'uu qofa jedhan. Kanaaf gochoonni godhamu immoo nama hanqiiqachuu fi caalatti akka ati gadoo garaatti qabattee waan biraa keessa galtuudha kan nama godhu malee waan sochii amma jirurraa duubatti nama deebisuuti miti. Kanaaf isaan itti fakkaate humna qawwee fayyadamanii irbaanni rasaasa isaanii ilmaan Oromoo ta'aa jira. Godina Jimmaatti dhimma haaromsa mootummaa aangoorra jiruun wal qabatee miseensota wayyaanee hundaaf torbee tokkoof leenjiin kennamuun himame. Abdii Fiixee gabaasa qaba. Leenjii sanarraa qooda fudhachuu isaanii kan nu himan namni tokko akka jedhanitti leenjii sana kan qopheesse mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaa waliin ta'uudhaanii jedha. Leenjiin mootummaan torban tokkoof miseensota isaa hundaaf laate kunis kan irratti fuulleffate komee uummati Oromoo paartii TPLF irratti dhiyeessaa jiru tasgabbeessuuf paartichaaf waardiyyaa dhaabbachuuf kan qophaa'edha jedhu. Haaromsa gadi fagoo jedhanii leenjiin miseensota isaanii illee hiraarsutti jiru. Kanaan wal qabatee wantoota isaan akka materiaalitti yookiin immoo akka barreeffamaa tokko qopheessanii inni irratti mari'atamu tokkotu ture. Barreeffama isaanii san irratti beektee wantoota adda addaa baay'eetu jira. Sana keessaa inni tokko waardiyyummaa TPLF fa'aa dhaabbacheetu jira. TPLF uummata Tigraayiif wanna isaan waardiyyummaa dhaabbachuu fedhanii barreessan tokkotu jira. Maal jedha seete barreeffamni sun miidhaan yookiin immoo miidhamni uummata Oromoo irraa ga'ee dhaabbata TPLF miti yookaan immoo uummata
Tigraayii miti maxxantoota uummata Tigraay keessa jira. Maxxantoota TPLF keessa miseensa TPLF keessa jiru malee uummata sanaanii yookiin immoo dhaabbata sanaanii miti waan jedhu waan akkasiitu jira. Sana tokkoffaa irratti kan wal falmii cimaa kaasisee jechuudha miseensuma isaanii gidduutti. Miidhaa uummata Oromoo irra ga'eef ga'aatti jiruu fi TPLF itti gaafatamaa ta'uu hin danda'u kan jedhu barreeffamni leenjii kanaaf dhiyaate kun dhimma dantaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa argatti jedhu ilaalchisees miseensoti OPDO dhiyeenya filaman jabinaan kan irratti hojjechaa jiranii fi kunis waggaa tokkoon booda kan hojiitti hiikamu ta'uu kaasanii irratti haasa'aniiru jedhu nama nuti dubbifne kun. Mormiin uummata biraa ka'e garuu erga dhaabi keessan sirriitti haaromeera ta'ee dantaan addaa kun maaliif waggaa tokko fudhachuu malaa kan jedhu turee jedhani. Wanna biraa kan falmii cimaa kaasiseetu jira. Haaromsa gadi fageenyaan haaromeera jedhaniitu jechuudha. Faayidaa addaa Oromiyaan magaalaa Finfinneerraa argachuu qabdu ni eegsisna maal jedhamee waan waadaa galame tokkotu jira uummataan. Barreeffama sana irratti waggaa tokko booda ammaan booda waggaa tokko booda murtaa'aa faayidaan addaa Oromiyaan argachuu qabdu sun waggaa tokko booda murtaa'aa waan jedhudha ture. Kanadha kan garaagarummaa addaa gidduu isaaniitti uume. Akkamitti yoo dhugaadhaan haaromsi kun dhuguma haaromsa ta'ee akkamittiin waggaa tokko fudhachuu barbaachisa waan jedhu ta'ee sana booda gaaffii cimaa kanaatiif deebiin ta'uu hin jiru. Kuni wama wayyaantaa OPDO biratti baramedha. Ammallee wanni guddaan takka wanni jalqaba irrattu uummanni itti miseensonni isaaniillee amantaa haaromsa kanarraa akka hin qabne wanni isaanirra ga'anii maaliin ta'e barreeffamichuma sana irratti illee maaltu jira seetee jalqabuma irratti akka walga'ichuma sanaaf barreeffama qophaa'e irratti jechuudha. Qabxii irratti walii galamuu qabu jedhamee wanna taa'e tokkotu jira beekte. Dursatti kaayyoo walga'ii yaada deeggarsa bal'aa argatu irratti mirkaneeffamee kaa'ama akka seera walga'iitti jechuudha. Seerri kun beekta warra OPDO keenya irratti kan dalagu miti. Qabxii waliigalaa irratti waliigalamuu qabu jedhamee wanna taa'e tokkotu jira barreeffamicha irratti. Guutumaan guutuutti kanumaan amma sitti meeshanii maxxantoota TPLF fi uummata Tigraayitu jira malee kan uummata Oromoo miidhee warra kanaan miti waan jedhudha. Ijoolleen leenjii sanaa inni guddaan uummatichi akka inni ilaalcha TPLFiif qabu jijjiiru akka ta'e kan dubbatan namni kun leenjiin kun gadi bu'ee sadarkaa aanaa fi gandaatti miseensota paartii aangoorra jiru hundaaf kan laatamu yoo ta'u caasaa mootummichaa deebi'anii bifa haaraan ijaaruuf kan yaadame ta'us nu himaniiru. Kun godina Jimmaa qofa osoo hin taane akka biyyaatti Itoophiyaa guutuu keessatti kan itti deemamuuf jirudha jedhan. Yuunivarsiitiin Gondor barattoota jijjiirraa muummee barnootaa waliin wal qabatee mormii dhageessaa turan 102 waggaa tokkoof barnoota irraa adabuun himame. Ammas abdii fiixee gabaasa qaba. Barattoonni kun yeroo dheeraaf gosa barnootaa hojiin ittiin hin argamne irratti ramadamne jechuun muummeen sun akka isaanii jijjiiru erga gaafataa turaniin booda tibba darbe mooraa yuunivarsiitichaa keessaa qabamanii hidhamanii. Hidhaa barattoota kanaa hordofuun barattoonni muummee veterinarii kan mooraa Teedroos keessa jiran mormii isaanii dhageessisaa turani. Barataan har'a achuma yuunivarsiitii sana keessaa dubbifne tokko akka nu himetti kibxata darbe kana barattoonni qabaman sun Gondar irraa gara Baahir Daaritti dabarfamanii leenjiirra jiru jechuu dhageenye jedha. Dhimma isaanii hordofaa kan ture koomaandi poostiin leenjii xumuruu isaanii har'a yuunivarsiiticha beeksisuyyuu yuunivarsiitichi garuu barattoonni kun waggaa tokkoof barnoota isaaniirraa adabamuu isaanii har'a beeksisee jira jedha barataan kun. Kan arga jedhamanii akka kiliraansii nu kennaa kiliraansii nu xumursiisaa fi gara biyyaatti gallaa waan nu fayyaduun qabu galleelaaf yeroo keenya hin galleen yookiin hojii mataa keenya hojjetanna yookiin barumsa gara biraa barannaa naaf yeroo ofitti bunnaa kan jedhu ture gaaffii isaanii kan wadde pirezidaantii yuunivarsiitii Gondar Dooktar Dassaaleny Mangashaa erga wallee isaan teessisee booda kun tasumaa ta'uu hin danda'u
veterinarii faarmaasiin gara uumaan faarmaasiitti geeddaramuu hin danda'u maaliif koorsii 17 fudhatanii ta'uu waan hin dandeenyeef kiliraansii fixaatii dallaa gannoo isaa jedhamanii turan. Isa booddee torbee har'aa jimaatarra filan. Kiliraansii fixuudhaaf ijoolleen gaafa saakaaltii deeman kiliraansii utuu fixaa jiranii humni koomaandii poolisii Amaaraa Liyyuu Poolisiidhaa fi federaal poolisiin karaa lamaanitti galanii qaban. Ijoollee dhibbaa waggaa lammaffaadhaa ka'ee hanga waggaa afurfatti ijoollee 104 turanii isaan keessaa akka ijoollee lamaa kan hin qabamne mucaa warra kibbaa tokkoof mucaa gallellaa tokkodha kan hin qabamin hafe hanga gaafa sibxataatti jechuudha. Buufata poolisii 3 magaalaa Gondar keessatti argamu kan Billikoo jedhamu kan qabalee Ilettiidhaa fi poolis xaabiyaa buufata lammaffaadhaaf buufata 6ffatti hidhamanii turanii. Isa booddee gaafa kibxataa ganama gara Baardaaritti fudhatamanii achitti illee hojiirra turanii jedhamaa ture. Isa booddee har'a koomaandii poolisiin leenjii keenya finneerraa jedhanii gaafa as bilbilanii seenatii yuunivarsiitii immoo adabbii waggaa tokko hunda isaanii irratti dabarsee jira. Barataan kun akka jedhutti bulchiinsi yuunivarsiitii sanaa doormii ciisichaa isaanii seenuun mi'aa fi uffata barattoonni kun qaban baasee konkolaataa mana barumsichaan bakka isaan harka mootummaa jala jiran Baahirdaaritti har'a ergeefii jira jedha. Bulchiinsi yuunivarsiitii immoo adabbii waggaa tokko hunda isaanii irratti dabarsee bakka ofii Baahirdaariin jiranii Baahirdaariif Gondar jechuun fageenya kiiloomeetira 176 qaba. Otoo isaan Baahirdaaritti hidhamanii jiranii jechuudha. Doormii isaanii isaan booda cabsanii ol galanii lookerii isaanii cabsanii shaanxaa isaanii fe'anii Baahirdaaritti itti geessanii jechuudha. Bulchiinsa yuunivarsiitii cabsee waan hundasaa funaanee itti geessanii funaatti fe'e. Akka isaan hin baranne akka isaan gabatee barnootaarraa ari'amanidha. Sababa kanaatiif ijoollee warri deeman akka jiranitti buufata poolisii kan Baahirdaar jiru keessatti hidhamanii jiru. Har'anii hundumtuu achi deemee fi gara biyya isaaniitti galan yoo barbaadan hin galin yoo barbaadan achi taa'an akka barbaadan ta'u jechuudha. Akka barataan kun jedhutti ammaaf haalli jiru hundi kan tasgabbaa'e fakkaata. Haa ta'u malee amansiisaa miti jedha. Kan ari'aman hiriyoota keenya obboloota keenyadha. Hiree isaan mudaterraa adda ta'e tokko hin qabnu. Kanaaf guyyaan borii maal akka nuu baatee dhufaa jiru hin beeknu. Akka barataan kun jedhutti ammaaf haalli jiru hundi kan tasgabbaa'e fakkaata. Haa ta'u malee amansiisaa miti jedha. Kan ari'aman hiriyoota keenya obboloota keenyadha. Hiree isaan mudaterraa adda ta'e tokko hin qabnu. Kanaaf guyyaan borii maal akka fidee dhufu hin beennu geenyee dubbannaa jedha. Departmentii veterinarii fi animal production torbee gaafa kibxataa buula barumsa dhaabuu gaggeessanii turanii. Isa booddee pirezidaantii yuunivarsiitichaati ittaanaansaa diiniin faakaaltii veterinarii medisiinii Dr. Asinaaf Malaakuu kan jedhamu. Dhufanii ijoollee walgahii deebisanii kun humna keenya olii koomaandii poostii beekamanii nu wanta beeknu hin qabnu jedhanii ijoolleedhaaf deebisanii turan. Akkamitti ofii keessanitti waamtanii ijoollee qabsiisanii amma moo isaantu beeka jettuu jedhanii gaafa gaafatanii kanaaf deebii hin qabne siniyyuu isinidhuu danda'u wanta beeknu hin qabne kun bulchiinsa yuunivarsiitii keenyaa oliidha waan ta'eef akka dhuunfaa keenyaattis ta'e akka gara yuunivarsiitiitti akka isaan ba'anii dhiisan hordofuu dandeenya jedhanii amma murtii kanarratti dabarsanii jechuudha. Isarraa ta'e ijoolleen sodaatanii borumtiisaa kilaasii galanii barachuutti fufanii egaa hanga irraatti duulli barnoota dhaabuutu hin gaggeeffamne bor garuu wanti ta'uun beekamu hundumtuu aaree jira. Barataa hundumtuu maaliif obboloota keenyaadha, fira keenyaadha, haadha keenyaadha nutti dhaga'amanii nuti waan gochuu qabnu borbulleetti mari'achuu dandeenya jechuudha. Waldaan qorannoo Afrikaa hayyoota biyyoota ardii Afrikaa fi qooda fudhattoota dhimma lammiilee Afrikaa irratti fuulleeffatan hirmaachisee magaalaa guddoo USA Washington DC'tti gaggeeffamaa oole. Waltajjii qorannoo kanarratti hayyoonni Oromoo 4 fi qorattuun dhimma Oromoo waggoota 40 itti dhiyeenyaan beekan Aadde Boonii yookaan Qabbanneen waa'ee sochii warraaqsa saba Oromoo irratti qorannoo dhiyeessanii jiru.
qorannoon hayyoota kanneenis waa'ee sarbaminsa mirga namoomaa saba Oromoo irratti biyya abbaa isaanii jiraatan irratti mootummaa wayyaaneen raawwachaatti jiru addunyaaf saaxiluu keessatti ga'ee olaanaa qaba jechuun kan dubbatani warreen qorannoo kana dhiyeessan keessaa tokko kan ta'ani Professor Mohammed Hassani. In 2014, the plan to expand Addis Ababa by 20 times its original size, its current size. If you look on a map, and I did not prepare a slide, it cuts Oromia into east and west. It divides that center narrow point, which had been created in as part of a conquest and consolidation of the incorporation of the Oromo into the state of Ethiopia. And it actually was created and planted there, the city of Addis Ababa, the new flower, as Menelik named it, in order to establish an administrative capacity over the south, but also it was at the ritual center of Odinabe. It was at the flow of information and trade between East and West in Oromia. And it was because of its important cultural meanings, the coming together of people from all parts across Oromia, it was the ritual center. It's where Bishoftu and many other of the Irrecha events occur. Waltajjii waldaan qorannoo Afrikaa magaalaa Washington DC'tti qopheesse irratti hayyoonni Oromoo afurii fi namni waa'ee dhimma Oromoo itti dhiyeenyaan beekan Aadde Boonii moggaasa maqaa Oromoo argataniin Aadde Qabbannee jedhamuun kan beekamani sarbaminsa mirga namoomaa saba Oromoo irratti mootummaa wayyaaneen gaggeeffamaatti jiru qorannoo ragaan deeggarameen dhiyeessuu isaanii kan nuuf himani hayyoota kanneen keessaa tokko kan ta'ani Professor Mohammed Hassani. Iddaa gabrummaa ummanni keenya qabsoo ummanni keenya biyya godhu dhagahanii rakkoo ummata keenya irra ga'e hanqaamatti nama keenya ka hidhame ka ajjeefame ka biyyarraa bahe ka dachirraa kaasan kan hiyyeessanii namaa gad godhanii kadhattuu akka ta'u godhan kana namni biraa ummanni biraa akka baru godhuu barbaannee si qopheessine. Eenyufaatu hirmaate qorattoonni akka Afrikaatti hirmaataniiru moo ilmaanuma Oromoo warra Itoophiyaa irraa dhufan qofatu qooda fudhate? Oh no. Waligala nama kuma oli ka asitti dubbatu ka nama adda addaati, nama Afrikaati, nama Faranji, ka Ameerikaa, ka Awurooppaa, even ka Eeshiyaa irraa dhufuu jira, nama adda addaatu jira jechuudha. Kun waan Afrikaa fi addunyaa laala, waan Afrikaa keessa deema. San keessaa nuti wanni Oromootis qabsoon Oromoo rakkoon ummata keenyaa dhagahamuu qabdi jennee raawundi teebilii kana qopheessinee nama shaniitu qoodarraa fudhata. Waltajjii kanarratti qooda kan fudhatanii hayyoota qorattoota biyyoota adda addaa fi qondaaltota olaanoo biyyoota garaagaraa irraa affeeraman ta'uu kan nuuf himani Professor Mohammedi. Dhimma sarbaminsa mirga namoomaa saba Oromoo fi sablammiilee biyya Itoophiyaa irratti kan dhiyeessanii Professor Mohammed Hassan yommuu ta'ani obbo Jawaar Mohammed immoo waa'ee sochii warraaqsa saba Oromoo fi rakkoo dinagdee biyyittii irratti dhaqqabaa jiru irrattidha kan isaan dhiyeessanii. Professor Asaffaa Jaallataas hayyoota qorannoo kana dhiyeessan keessaa tokko yommuu ta'ani yaadni ijoo qorannoo isaanis sababa ka'umsa mormii kanaa fi miidhaa mormii kana sababa taasifachuun mootummaa wayyaanee saba nagaa irratti raawwataatti jiru irratti kan fuulleffatedha. Aadde Booniin yookiin Qabbanneen dhimma aadaa saba Oromoo irratti yommuu fuulleffatani Dr. Gulummaa Gammadaa immoo seenaa qabsoo saba Oromoo fi dudduubee bulchiinsa mootummaa wayyaanee kan shiraan guutame ta'uu isaa hirmaattota waltajjii kanaaf ibsa kennuun hubannoo akka uumanis dubbii Professor Mohammed irraa beekuun danda'amee jira. Ta duraa Boonii Holkoon biyyaaniini nama Ameerikaati nama yoggaa 40 dura qorannoo Oromoo irratti eegalee nama jaalala ummata keenyaa qabu, nama kabajaa ummata keenyaa qabu, kabajaa aadaa keenyaa qabu, nama Oromoo daran Oromoo jaalatee rakkoo Oromootiin galtuu fi waan qophaa'e kana isii fi anaatu qopheesse kalamaddii anaa katta'aanu kabiraa Professor Asaffaa Jaalataati
obbo Johar Mahammadi Sambira Dabre Professor Gulummaa Gammadaati. Nuti shanan kanaatu qopheessee waan adda addaa waan ummata keenya laalu waan ummata Itoophiyaa laalu rakkoo biyya san keessa deemaa jiru sanirratti dubbanne jechuu kiyya. Qorannoon kun egeree saba Oromoo fi dachee Oromiyaa akkasumas sablammiilee Itoophiyaa keessa jiraataniif jijjiirama fiduudhaan dimokiraasii biyyattii keessatti akka ijaaramu eeruu bira darbee biyyoonni mootummaa Itoophiyaaf deeggarsa kennaatti jiranis yoo dhugaa kana beekan dhimmicha keessa seenanii qorachuun qoqqobbii gargaarsa meeshaalees ta'e maallaqaa ni taasisu jennee yaanna jechuun kan nuuf himanii hayyuu seenaa kan ta'ani Profeesar Mahammed Hassanii. Profeesar gara dhumaarratti tarii qorannoo jajjaboodha kan isin dhiyeessaatti jirtanii mata dureen keessanillee dhimma Oromoo irratti kan fuulleffatedha. Egaa qorannoo kana dhiyeessuun keessanii bu'aa maalii qaba? Maal fida jettanii yaaddu waa'ee egeree Oromoo fi Oromiyaa irratti akka hayyuu tokkootti isin? Bu'aan isaa ta duraati nama Afrikaa baru warra oofishaalota Ameerikaa isaanis warri State Department ni dhufanii mootummaa Ameerikaa keessaa adda addaa keessaa namni dhufaa mootummaan biyya birallee ni jira ta duraati rakkoo ummata keenyaa isaan barsiisu jechuu dhagahanii katabatanii edaa ummanni kun rakkoo kanaa irra jira jedhanii warri murtee mootummaan Ameerikaa jala deemtu karaa qaceelchu akka dubbiin galtuuf jechuu takka namni Itoophiyaa irraa dhufees nama hedduutu walgahii keenya san keessa ture isaanumaahu waan Oromoon maal keessa jirti yoggaa lameen dabre kana keessatti qabsoo akkam geggeessu jirti maaliif lafaa ka'an har'aan tana eessarra jiran maaltu isaanirra ga'e kana nama biyya teenyaatis barsiisuu nama Afrikaatis nama Awurooppaatis nama Ameerikaatis gubbarraan ammaan tanaas nama mootummaa keessa hojjetu ka dhufee achuma keessa taa'ee dhagahu isaaniifis ija banuu ta'a jenneeti amannaa kana guddoon takka nama barsiisu jechuu rakkoo ummata keenyaa. Gaambiyaa waggaa 22 bulchaa kan turani Yahyaa Jammeh filannoo biyyoolessa biyyattii kamisaarraa gaggeeffameen injifatamani abdii fiixee waan qindeesse qaba. Mootummaa abbaa hirree Gaambiyaa jechuun waama BBC'n waggaa 22 guutuu biyyattii kan bulchan Yahyaa Jammeh filannoo baay'ee falmisiisaaf hokkaraan guute sana yoo mo'aman namoota baay'ee rifaatuu keessa gatee jedha gaazexeessaan BBC adeemsa filannoo sana hordofaa ture. Reuters akka gabaasetti ammoo namooti waggaa 22 guutuu sirna sana jala turanii fi ba'iin filannoo sana ni jijjiirama jedhanii tasa hin yaanne ture jedha. Namni Yahyaa Jammeh filannoo har'aa kanarratti injifatan Adaamaa Baaroo nama hojii mana bitanii suphanii gurguruu irratti bobba'an abbaa qabeenyaati. Akka hoogganaan koomishinii filannoo biyyattii Aalee Moomaar Jee jedhanitti Yahyaa Jammeh jalqaba ba'ii filannoo sana amananii fudhachuuf mamanii turani. Booda garuu amananii fudhachuu isaanii dubbatu. Seenaa isaanii akka ibsutti Yahyaa Jammeh kan gara aangootti dhufan bara 1994 fonqolcha mootummaa geggeessuun ture. Bara 1965 biyyattiin erga walabummaa ishee gonfatterraa jalqabee mootummooti biyyattii bulchan kamiyyuu hokkara malee aangoo walitti dabarsanii hin beekani. BBC'n akka jedhutti namni har'a pirezidantummaa biyya Gaambiyaa mo'atee fi kaampaanii dhuunfaa isaanii sochoosan Baaroon wayita tokkotti biyya Ingiliz London keessatti barataa yuunivarsiitii ta'anii dhaabbata daldalaa tokkoof waardiyyaa turanii jedha. Baaroo wayita duula filannoo geggeessaa turanitti bu'aa hojii waanan beekuuf dinagdee biyya keenya fooyyessuu irrattan hojjedha. Hojjennaan ammoo biyyoota qarooman bira ga'u waan nu hanqisu hin jiru jechuun deeggartoota isaanii onnachiisaa turani. Kan biyyaa nu baasee imala balaa qabutti nu ergu kan akka nuti hoggayyuu Awurooppaa yaadaa jiraannu nu taasisu hiyyuma keenya waan ta'eef isarratti hojjechuu dargaggeessi Gaambiyaa hojii barbaacha biyya namaa dhaquuf akka galaana gubbaatti hin dhumne taasisuutu mootummaa nu taasisaa jechuun dinagdee biyyattii deebisanii ijaaruuf waadaa seenaa turani. Keessumaa hiyyummaa fi baqa ilaalchisee haasaa uummata biyya isaanii onnee tuqu haasa'aa turan. Filannoo kanaan baatii tokkoon dura biyyattiin hokkara jabaa keessa seentee turte. Taajjabdoonni biyya alaa akka Gaambiyaa hin seenne balballitti cufamee hoogganooti paartilee mormituu hedduun hidhamanii intarneetillee cufamee ture.
Paartileen mormituu deeggarsa irra jireessa qabaataniyyuu biyya mootummaa abbaa hirreen bultu kana keessatti adeemsa filannoo sanaa dursanii kan taajjabaa turan biyyooti dhihaa bahin filannoo sanaa akkas ta'a jedhanii hin tilmaamne turree jedha Reuters. Ibsa gaazexeessitootaaf laataniin seenaa biyya keenyaa keessatti namni filannoo mo'atame amanee tole jedhee fudhachuun waan haaraadha jedhan dura ta'an koomishinii filannoo biyyattii. Gaambiyaa waggaa 22 kan bulchan Yahyaa Jaamee abbaa hirrummaa isaaniitiin alatti dhukkuba eedsii fi dhala dhabdummaarraa nan fayyisaa jechuun gocha raawwataa turaniif yeroo dheeraadhaaf falmitoota mirga namoomaatiin qeeqamaa turan akka BBC'n gabaasetti. Gaambiyaan biyya xiqqoo baay'inni uummata ishee miliyoona 2 gadi ta'e roga sadiin biyya Senegaaliin daangeffamtuu fi cinaacha garba Atlaantikiitti kan argamtu biyya tuurizimiin beekamtuudha. Hayyeen daawwattoota keenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaannee kanuma hangammaatti oduu har'aa dhiyeessuun kan isin waliin ture an itichaa guddataati. Sagantaalee OMN waliin turtii gaarii. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641-552-5055 United Kingdom 0330-332-6333 Germany 511-8 090-4047 Norway 21-95-32 08 Sweden 08-403 031-94 Italy 06-899-730-19 South Africa yookaan Afrikaa kibbaa 271-210-03 057 Australia 028072 5170 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN. Hardaarit har'a ergee fi jiraa jedha. Bulchiinsi yuunivarsiitii immoo adabbii waggaa tokko hunda isaanii irratti dabarsee bakka utubaa irratti Baardaariin jiranii Baardaaris Gondar jechuun fageenya kiiloomeetira 176 qaba. Utuu isaan Baardaaritti hidhamanii jiranii jechuudha. Deemni isaanii isaan booda cabsanii ol galanii lookerii isaanii cabsanii shaanxaa isaanii fe'anii Baardaaritti itti geessanii jechuudha. Bulchiinsa yuunivarsiitii cabsee waan hundasaa funaanee itti geessanii funaatti fedhe. Akka isaan hin baranne akka isaan gabatee barnootarraa ari'amanidha. Sababa kanaatiif ijoollee warri deeman akka jiranitti buufata poolisii kan Baardaar jiru keessatti hidhamanii jiru. Har'anii hundumtuu achi deemee fi gara biyya isaaniitti galan yoo barbaadan hin galin yoo barbaadan achi taa'an akka barbaadan ta'u jechuudha. Akka barataan kun jedhutti ammaaf haalli jiru hundi kan tasgabbaa'e fakkaata. Haa ta'u malee amansiisaa miti jedha. Kan ari'aman hiriyoota keenya obboloota keenyadha. Hiree isaan mudaterraa adda ta'e tokko hin qabnu. Kanaaf guyyaan borii maal akka nuu baatee dhufaa jiru hin beeknu. Akka barataan kun jedhutti ammaaf haalli jiru hundi kan tasgabbaa'e fakkaata. Haa ta'u malee amansiisaa miti jedha. Kan ari'aman hiriyoota keenya obboloota keenyadha. Hiree isaan mudaterraa adda ta'e tokko hin qabnu. Kanaaf guyyaan borii maal akka fidee dhufu hin beennu geenyee dubbannaa jedha. Departmentii veterinarii animal production torbee gaafa cibxataa buula barumsa dhaabuu gaggeessanii turanii isa booddee pirezidaantii yuunivarsiitichaati ittaanaansaa diiniin faakaaltii veterinarii waliin Dr. Asinaaf Malaakuu kan jedhamu dhufanii ijoollee walgahii deebisanii kun humna keenya olii koomandi poostii beekamanii wanta beeknu hin qabnu jedhanii ijoolleedhaaf deebisanii turan.
akkamitti ofii keessanitti waamtanii ijoollee qabsiiftanii amma immoo isaantu beeka jettuu jedhanii gaafa gaafatanii kanaaf deebii hin qabne siniyyuu isinidhuu danda'u wanta beekuu hin qabne kun bulchiinsa yuunivarsiitii keenyaa oliidha waan ta'eef akka dhuunfaa keenyaattis ta'e akka gara yuunivarsiitiitti akka isaan ba'anii dhiisan hordofuu dandeenya jedhanii amma murtii kanarratti dabarsanii jechuudha. Isarraa ta'e ijoolleen sodaatanii borumtiisaa kilaasii galanii barachuutti fufanii egaa hanga irraatti duulli barnoota dhaabuutti hin gaggeeffamne bor garuu wanti ta'uun beekamu hundumtuu aaree jira barataa hundumtuu maaliif obboloota keenyaadha fira keenyaadha haadha keenyaadha nutti dhaga'amuun nus waan gochuu qabnu bor bulleetti mari'achuu dandeenya jechuudha. Waldaan qorannoo Afrikaa hayyoota biyyoota ardii Afrikaa fi qooda fudhattoota dhimma lammiilee Afrikaa irratti fuulleffatan hirmaachisee magaalaa guddoo USA Washington DC'tti gaggeeffamaa oole. Waltajjii qorannoo kanarratti hayyoonni Oromoo 4 fi qorattuun dhimma Oromoo waggoota 40 itti dhiyeenyaan beekan Aadde Boonii yookaan Qabbanneen waa'ee sochii warraaqsa saba Oromoo irratti qorannoo dhiyeessanii jiru. Qorannoon hayyoota kanneenis waa'ee sarbaminsa mirga namoomaa saba Oromoo irratti biyya abbaa isaanii jiraatan irratti mootummaa wayyaaneen raawwachaatti jiru addunyaaf saaxiluu keessatti ga'ee olaanaa qaba jechuun kan dubbatani warreen qorannoo kana dhiyeessan keessaa tokko kan ta'ani Professor Mohammed Hassani. In 2014, the plan to expand Addis Ababa by 20 times its original size, its current size. If you look on a map, and I did not prepare a slide, it cuts Oromia into east and west. It divides that center narrow point, which had been created in as part of a conquest and consolidation of the incorporation of the Oromo into the state of Ethiopia. And it actually was created and planted there, the city of Addis Ababa, the new flower, as Menelik named it, in order to establish an administrative capacity over the south, but also it was at the ritual center of Odenabe. It was at the flow of information and trade between East and West in Oromia. And it was because of its important cultural meanings, the coming together of people from all parts across Oromia, it was the ritual center. It's where Bishoftu and many other of the Irrecha events occur. Waltajjii waldaan qorannoo Afrikaa magaalaa Washington DC'tti qopheesse irratti hayyoonni Oromoo 4 fi namni waa'ee dhimma Oromoo itti dhiyeenyaan beekan Aadde Boonii moggaasa maqaa Oromoo argataniin Aadde Qabbannee jedhamuun kan beekamani sarbaminsa mirga namoomaa saba Oromoo irratti mootummaa wayyaaneen gaggeeffamaatti jiru qorannoo ragaan deeggarameen dhiyeessuu isaanii kan nuuf himani hayyoota kanneen keessaa tokko kan ta'ani Professor Mohammed Hassani. Iddaa gabrummaa ummanni keenya qabsoo ummanni keenya biyya godhu dhagahanii rakkoo ummata keenya irra gahe hanga ammatti nama keenya ka hidhame ka ajjeefame ka biyyarraa bahe ka dachirraa Pachuu malee yakki isaan uuman tokko sin turreem loltoonni nagaa ummataaf hawwii hin qabne mana isaan keessa jiran itti seenuun hedduu reebanii kaan ammoo erga rasaasaan rukutanii booda dargaggoota 2 qabanii hidhuullee namni kun dubbatan dargaggoo Raggaasaan erga rasaasa agaaziitti rukutame gara mana yaala magaalaa Walancittiitti geeffamus miidhamni waan haalaan itti hammaateef gara biraatti ergamee jira jedhan. Dursa kan booda gara hospitaala magaalaa Walancittii fuudhanii deemanii kana booda hin dandeenye jedhanii dargaggoo Raggaasaa gada. Sababaan dargaggoonni kun itti reebamuu fi rasaasaan rukutamuu danda'aniif maali gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan wayita ammaa kana miidhamuuf ulaagaan guutuu qabdu tokko sin jiru jedhan. Oromoo ta'uun qofti akka miidhamtuu nama taasisaa jira. Sirni nama nyaataa kun labsii yeroo muddamaa baafatee duuchaan uummata Oromoo haala nama gaddisiisuun ajjeesu hidhuu fi reebuu hojii taasifatee jira jechuun dubbatan. Rakkoon jiru maaltu jira reekaa rakkoon jiru Oromoo ta'anii uumamuudha. Waanuma Oromoo dubbachuu fi akkasumas nama 2 3 4 ta'aniituma wal faana dhaabataniituma haasa'uudha. Saniin ala yakka maaltu jira. Rakkoon gara jabeenyaa kun erga aanaa isaanii keessatti raawwatamee oolee bubbulee jira. Keessumattuu dhumaatii ayyaana Irreechaa hora Arsadii booda rakkoon kun inumaa hammaatee jira.
Mootummaan cunqursaan kun labsii yeroo muddamaa baafatee uummata nagaa irratti roorrisaa jira. Haaluma kanaan sa'aatii murtaa'een alatti socho'uun rakkisaa akka ta'es himan. Akkasumas namoota 2-3 ta'anii deemuu fi walitti dhufanii dhaabbachuun waa yaadamuu miti. Sababa kanaaf haalli jireenya jiraattotaa guyyaa irraa guyyatti yaaddessaa ta'uu namni kun ibsanii jiru. Jiraattonni maal jedhu kaasilas amma duras gochoota baay'eedha kan raawwataatiin ture. Jiraattonni rabbi ittiin bo'uun ala wanti jechaatii jiran tokkollee hin jiru. Nama 2-3 taatee wal faana socho'uun hin jiru. Sa'a tokkoon akkasiitiin booda socho'uun hin jiru. Dargaggoonni keessattuu baqatanii maatiidhaafuu oomisha namni sassaabu hin jiru. Maatiin akkasitti dararame du'aa gadi jireenya gadi du'aa ol waan akkasii keessa jira. Uummanni maal jedha filannoo maaliif qaba? Meeshaa qabdu jedhaniitti callisanii uummata jaartiin jedhanii tumaatiin jiru. Wayita ammaa kana dargaggoonni hedduun aanaa isaanii gadi dhiisanii bakka biraatti galuudhaaf dirqamaniiru jedhan. Manguddoota umriin gaheeyyii ta'an qofatu uf tajaajilaa jiran. Labsiin yeroo muddamaa waan isaan daangessaa jiruuf ammoo oomisha isaanii walitti qabachuu hin dandeenye jechuun namni kun mararfatanii dubbatanii jiru. Akka isaan jedhanitti uummanni Oromoo yeroo gara yerootti irbaata rasaasa waraana wayyaanee ta'aa jira. Rakkooleen haalaan hammaate kun fala akka hin taane himanii kana keessaa ba'uuf ammoo murannoo fi xiiqii jabaadhaan qabsaa'uu qofa jedhan. Kanaaf gochoonni godhamu immoo nama hanqiiqachuu fi caalatti akka ati gadoo garaatti qabattee waan biraa keessa galtuudha kan nama godhu malee waan sochii amma jirurraa duubatti nama deebisuuti miti. Kanaaf isaan itti fakkaatee humna qawwee fayyadamanii irbaanni rasaasa isaanii ilmaan Oromoo ta'aa jira. Godina Jimmaatti dhimma haaromsa mootummaa aangoorra jiruun wal qabatee miseensota wayyaanee hundaaf torbee tokkoof leenjiin kennamuun himame. Abdii Fiixee gabaasa qaba. Leenjii sanarraa qooda fudhachuu isaanii kan nu himan namni tokko akka jedhanitti leenjii sana kan qopheesse mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaa waliin ta'uudhaanii jedha. Leenjiin mootummaan torban tokkoof miseensota isaa hundaaf laate kunis kan irratti fuulleffate komee uummati Oromoo paartii TPLF irratti dhiyeessaa jiru tasgabbeessuuf paartichaaf waardiyyaa dhaabbachuuf kan qophaa'edha jedhu. Haaromsa gadi fagoo jedhanii leenjiin miseensota isaanii illee hiraarsutti jiru. Kanaan wal qabatee wantoota isaan akka materiaalitti yookiin immoo akka barreeffamaa tokko qopheessanii inni irratti mari'atamu tokkotu ture. Barreeffama isaanii san irratti beektee wantoota adda addaa baay'eetu jira. Kana keessaa inni tokko waardiyyummaa TPLF fa'aa dhaabbacheetu jira. TPLF uummata Tigraayiif wanna isaan waardiyyummaa dhaabbachuu fedhanii barreessan tokkotu jira. Maal jedha seete barreeffamni sun miidhaan yookiin immoo miidhamni uummata Oromoo irraa ga'ee dhaabbata TPLF miti yookaan immoo uummata Tigraay miti maxxantoota uummata Tigraay keessa jira. Maxxantoota TPLF keessa miseensa TPLF keessa jiru malee uummata sanaanii yookiin immoo dhaabbata sanaanii miti waan jedhu waan akkasiitu jira. Sana tokkoffaa irratti kan wal falmii cimaa kaasisee jira miseensuma isaanii gidduutti. Miidhaa uummata Oromoo irra ga'eef ga'aatti jiruu fi TPLF itti gaafatamaa ta'uu hin danda'u kan jedhu barreeffamni leenjii kanaaf dhiyaate kun dhimma dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argatti jedhu ilaalchisees miseensoti OPDO dhiyeenya filaman jabinaan kan irratti hojjechaa jiranii fi kunis waggaa tokkoon booda kan hojiitti hiikamu ta'uu kaasanii irratti haasa'aniiru jedhu nama nuti dubbifne kun. Mormiin uummata biraa ka'e garuu erga dhaabi keessan sirriitti haaromeera ta'ee dantaan addaa kun maaliif waggaa tokko fudhachuu malaa kan jedhu turee jedhani. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee jira. Oduu har'aa dhiyeessuun kan isin waliin turu an Itichaa Guddataati.
buufata waajjira poolisii godina Arsii aanaa Diigaluu fi Xiijootti hidhamanii reebamaa kan turan obbo Kadir Hajii guyyaa addunyaa kanarraa boqatanii. Ammayyuu namoonni hedduun mana hidhaatti guuramaa kan jiranii fi achi keessatti immoo reebichi hamaan loltoota agaaziitiin isaan mudataa akka jiru jiraattonni dubbatanii. Guutuu gabaasa kanaaf Usmaan Hukumee. Mootummaan humna qawweetiin biyyattii bulchaa jiru yeroo gara yerootti duuchaan ummatoota biyyattii mana hidhaatti guuruun dararamiinsa hammeenyaarraan dhaqqabsiisaa jiru ammas akkuma itti fufetti jira. Namoonni hedduun mana hidhaa keessatti reebicha isaan mudataa jiruun guyyaarraa guyyatti lubbuun darbaa jiran. Haaluma kanaan godina Arsii aanaa Diigaluu fi Xiijootti mormii kana dura geggeeffamee tureen namoonni mana hidhaatti guuraman reebicha isaan irratti raawwatamaa jiruun kan lubbuun darbaa jiran. Isaan keessaa tokko obbo Kadir Hajii Guyyeeti. Jiraataan aanaa Diigaluu fi Xiijoo akka nuuf himanitti mormii ganda Tulluu Qixxee keessatti geggeeffamee ture hordofuun loltoonni agaazii obbo Kadir qabanii ji'a tokkoof mana hidhaa keessatti dararaa turan. Akka isaan jedhanitti obbo Kadir erga mana hidhaa keessatti reebamanii miidhamanii booda mana hidhaatii gadi lakkifamanii turan. Haa ta'u malee miidhaan isaanitti waan hammaateef guyyaa har'aa addunyaa kanarraa du'aan boqotanii jiran. Sirni awwaalchaa achuma bakka dhaloota isaanii ganda Tulluu Qixxee jedhamutti raawwatamuu namni kun himan. Maatii sadi dheessi aniini maatii dhabeetiin achittiin hidhameetiin lubbuun isaa darbee jira aanaa Diigaluu fi Xiijootitti. Sirni awwaalchaa aanaa godina Arsii aanaa Diigaluu fi Xiijoo ganda Tulluu Qixxee bakka Harawaaja jedhutti awwaalama. Awwaala Harawaaja jedhanitti awwaalama. Sababaan isaan hidhamanii turanii fi mana hidhaa keessatti reebamaniif maali gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan ilmaan keessan dhiyeessaa jechuun obbo Kadir ji'a tokko oliif loltoota agaaziitiin qabamanii hidhamanii turan. Mana hidhaa san keessatti reebamaa kan turan yoo ta'an miidhama kanarraa dandamachuu dadhabuudhaan lubbuun darbanii jiru. Mana hidhaa keessatti ijoollee dheessi'aniitiin garafanii miidhama kanarraa dandamachuu dadhabanii lubbuun darbanii ammallee namni halkanii guyyaa mana hidhaa ittuma guutaa malee irraa qannasaa hin jiru. Wanti tashaa tokkollee hin jiru. Uummanni miidhamalee wanna xiqqoo honnaa jedhamu tokkollee hin jiru. Rakkoo guyyamaan itti jabaataa deemalee laafaa hin jiru. Ammas namoonni duuchaan qabamaa jiraachuu kan nuuf himan namni kun bakki itti hidhaman dhabamuu irraan kan ka'e dukkaanaa sharaa keessatti walitti qabaa jiru jedhan. Obbo Kadir Hajii Guyyee dhalatanii umriin isaanii waggaa 50 yoo ta'an horatanii abbaa maatii 10 ta'ullee namni kun nuuf himanii jiru. Har'a obbo Kadir biraa dhabuu isaaniitiif gaddanii rakkoon wal fakkaatu ummatoota biyyattii muudachuuf akka jirus yaaddoo qaban ibsan. Kanaaf sodaa lubbuutiif jecha mormii haqa qabeessaarraa duubatti akka hin deebines ibsanii jiru. Akka namaatitti yoo jedhaa jirru uummanni jiruuf jireenyi nutti qaalii ta'ee jira rakkoo guddaa irra jirra. Ammaa jiraachuu amma hin dandeenye. Faalli kadhansan jiru lakkuma wanni amma hin jiru. Yookaan gadhiisuuf malee wanni biraa hin jiru. Lubbuu keenya dabarsuu qofa malee fudhatti. Faalli lubbuma dabarsuu qofa. Haadha isa ta'e malee nu hundu kanuma yaadni keenya bakka jiru keenya nutti haadhaa jira. Achuma aanaa Diigaluu fi Xiijootti abbaa warraatii fi haadha warraa lakkuu dahanii ciisaa jiran mana jireenya isaaniitti seenuun loltoonni agaazii yoo ajjeesan ilmaan isaanii 4 rakkoo hamaa keessa jiraachuu gabaasuun keenan yaadatama. Loltoonni agaazii godina Shawaabaa aanaa Booseet magaalaa Walancitiitti bobbaafamanii yakka tokko malee dargaggoo tokko rasaasaan rukkutuun himame. Usmaan Hukumee waan qindeesse qaba. Jiraattonni aanaa Booseet akka nuuf himanitti guyyaa kaleessaa tureem dargaggoonni 5 mana tokko keessatti taphataa osoo jiranii loltoonni agaazii itti dhufanii reebaa turan. Booda dargaggoo Raggaasaa Gadaa reebicha isaanii jalaa wayita dheessaa turetti rasaasa itti dhukaasuun miila isaa cabsuu kan nuuf himan jiraataa magaalaa Walancittiiti. Rakkoon kun ganda Dongorroo Furdaa jedhamu keessatti akka ta'e namni kun ibsan. Godina Shaabaa aanaa Boosati wantichi kan raawwate ganda Dongorroo Furdaa keessatti galgala naannoo sa'a tokko waan akkasii yeroo ta'udha. Dargaggoo Nagaasaa Abbabaa jedhamutu mana waan akka dhugaatii wayii qaba inni dargaggoodha. Naannoo saniiti ijoollee akka nama 5 wayiitti jira gareedhani. Ijoolleen kun akkasumatti waan tokko waliin taphataniituma waca kana keessa waan dhagaanillee hin beeknefi humni agaaziidhaa kun garasitti dhufe. Usmaan dargaggoo Nagaasaa Abbabaadhaa hin qabanii dargaggoo tokkollee maqaasaa addan baafannee isallee hin qabanii. Kan booda yeroo isaan tumaa jiran isaan garmalee dhaannan mucaan amma rasaasa rukutame kan Raggaasaa Gadaa jedhamu kun gara duubatti jalaa fiige. Yommuu inni jalaa fiigu miila isaa keessa rasaasa rukutame. Akka namni kun
jedhanitti dargaggoonni kun walitti gurmaahanii kaasan kan hiyyeessanii namaa gad godhanii kadhattuu akka ta'u godhan kana namni biraa ummanni biraa akka baru godhuu barbaannee si qopheessine. Eenyu faatu hirmaate qorattoonni akka Afrikaatti hirmaataniiru moo ilmaanuma Oromoo warra Itoophiyaarraa dhufan qofatu qooda fudhate? Oh no waliigala nama kumaa oli kaasitti dubbatu ka nama adda addaati nama Afrikaati nama Faranjii ka Ameerikaa ka Awurooppaa even ka Eeshiyaarraa dhufuu jira nama adda addaatu jira jechuudha. Kun waan Afrikaa fi addunyaa laala waan Afrikaa keessa deema. San keessaa nuti wanni Oromootis qabsoon Oromoo rakkoon uummata keenyaa dhagahamuu qabdi jennee raawundi teebilii kana qopheessinee nama 5tu qoodarraa fudhata. Waltajjii kanarratti qooda kan fudhatanii hayyoota qorattoota biyyoota adda addaa fi qondaaltota olaanoo biyyoota garaagaraa irraa affeeraman ta'uu kan nuuf himanii Profeesar Mahammedi dhimma sarbaminsa mirga namoomaa saba Oromoo fi sablammiilee biyya Itoophiyaa irratti kan dhiyeessanii Profeesar Mahammed Hassan yommuu ta'ani obbo Jawaar Mahammed immoo waa'ee sochii warraaqsa saba Oromoo fi rakkoo dinagdee biyyittii irratti dhaqqabaa jiru irrattidha kan isaan dhiyeessanii. Profeesar Asaffaa Jaallataas hayyoota qorannoo kana dhiyeessan keessaa tokko yommuu ta'anii yaadni ijoo qorannoo isaaniis sababa ka'umsa mormii kanaa fi miidhaa mormii kana sababa taasifachuun mootummaa wayyaanee saba nagaa irratti raawwataatti jiru irratti kan fuulleffatedha. Adde Booniin yookiin qabbanneen dhimma aadaa saba Oromoo irratti yommuu fuulleffatani Dooktar Gulummaa Gammadaa immoo seenaa qabsoo saba Oromoo fi dudduubee bulchiinsa mootummaa wayyaanee kan shiraan guutame ta'uu isaa hirmaattota waltajjii kanaaf ibsa kennuun hubannoo akka uumanis dubbii Profeesar Mahammed irraa beekuun danda'amee jira. Ta duraa Boonii Holkoon biyyaaniini nama Ameerikaati nama yoggaa 40 dura qorannoo Oromoo irratti eegalee nama jaalala ummata keenyaa qabu nama kabajaa ummata keenyaa qabu kabajaa aadaa keenyaa qabu nama Oromoo daran Oromoo jaalatee rakkoo Oromootiin galtuu fi waan qophaa'e kana isii fi anaatu qopheesse kalamaddii anaa katta'aanu kabiraa Profeesar Asaffaa Jaalataati obbo Jawahar Mahammadi Sambira Dabree Profeesar Gulummaa Gammadaati. Nuti 5 kanaatu qopheessee waan adda addaa waan ummata keenya laalu waan ummata Itoophiyaa laalu rakkoo biyya san keessa deemaa jiru san irratti dubbanne jechuu kiyya. Qorannoon kun egeree saba Oromoo fi dachee Oromiyaa akkasumas sablammiilee Itoophiyaa keessa jiraataniif jijjiirama fiduudhaan dimokiraasii biyyittii keessatti akka ijaaramu eeruu bira darbee biyyoonni mootummaa Itoophiyaaf deeggarsa kennaatti jiranis yoo dhugaa kana beekan dhimmicha keessa seenanii qorachuun qoqqobbii gargaarsa meeshaalees ta'e maallaqaa ni taasisu jennee yaanna jechuun kan nuuf himanii hayyuu seenaa kan ta'ani Profeesar Mahammed Hassani. Profeesar gara dhumaarratti tarii qorannoo jajjaboodha kan isin dhiyeessaatti jirtanii mata dureen keessanillee dhimma Oromoo irratti kan fuulleffatedha. Egaa qorannoo kana dhiyeessuun keessanii bu'aa maalii qaba? Maal fida jettanii yaaddu waa'ee egeree Oromoo fi Oromiyaa irratti akka hayyuu tokkootti isin? Bu'aan isaa ta duraati nama Afrikaa baru warra oofishaalota Ameerikaa isaanis warri State Department ni dhufanii mootummaa Ameerikaa keessaa adda addaa keessaa namni dhufaa mootummaan biyya birallee ni jira ta duraati rakkoo ummata keenyaa isaan barsiisu jechuudha. Dhagahanii katabatanii edaa ummanni kun rakkoo kanaa irra jira jedhanii warri murtee mootummaan Ameerikaa jala deemtu karaa qaceelchu akka dubbiin galtuuf jechuudha. Takka namni Itoophiyaa irraa dhufees nama hedduutu walgahii keenya san keessa ture. Isaanumaahu waan Oromoon maal keessa jirti yoggaa lameen dabre kana keessatti qabsoo akkam geggeessu jirti. Maaliif lafaa ka'an har'aan tana eessarra jiran maaltu isaanirra ga'e kana nama biyya teenyaatis barsiisuu nama Afrikaatis nama Awurooppaatis nama Ameerikaatis san
gubbarraan ammaan tanaas nama mootummaa keessa hojjetu ka dhufee achuma keessa taa'ee dhagahu isaaniifis ija banuu ta'a jenneeti amannaa. Kana guddoon takka nama barsiisu jechuu rakkoo uummata keenyaa. Gaambiyaa waggaa 22 bulchaa kan turan Yaayyaa Jaamee filannoo biyyoolessa biyyattii kamisaarraa gaggeeffameen injifatamanii abdii fiixee waan qindeesse qaba. Mootummaa abbaa hirree Gaambiyaa jechuun waama BBC'n waggaa 22 guutuu biyyattii kan bulchan Yaayyaa Jaamee filannoo baay'ee falmisiisaaf hokkaraan guute sana yoo mo'aman namoota baay'ee rifaatuu keessa gatee jedha gaazexeessaan BBC adeemsa filannoo sana hordofaa ture. Reuters akka gabaasetti ammoo namooti waggaa 22 guutuu sirna sana jala turanii fi bayin filannoo wanna biraa kan falmii cimaa keessatti jira haaromsa gadi fageenyaan haaromneerratti jedhamu jechuudha. Faayidaa addaa Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa argachuu qabdu ni eegsisna maal jedhamee waan waadaa galame tokkotu jira uummataan barreeffama sanarratti. Waggaa tokko booda ammaan booda waggaa tokko booda murtaa'aa faayidaan addaa Oromiyaan argachuu qabdu sun waggaa tokko booda murtaa'aa waan jedhudha ture. Kanadha kan garaagarummaa addaa gidduu isaaniitti uume. Akkamitti yoo dhugaadhaan haaromsi kun dhuguma haaromsa ta'ee akkamittiin waggaa tokko fudhachuu barbaachisa waan jedhutu ka'e. Sana booda gaafii cimaa kanaatiif deebiin ta'uu hin jiru. Kuni wama wayyaantaa yeroo biratti baranidha. Ammallee wanni guddaan takka wanni jalqaba irratti uummanni itti miseensonni isaaniillee amantaa haaromsa kanarraa akka hin qabne wanni isaanirra ga'anii maaliin seete barreeffamichuma sanarratti illee maaltu jira seete jalqabuma irratti akka walga'ichuma sanaaf barreeffama qophaa'e irratti jechuudha. Qabxii irratti walii galamuu qabu jedhamee wanna taa'e tokkotu jira beekte. Dursatti kaayyoo walga'ii yaada deeggarsa bal'aa argatu irratti mirkaneeffamee kaa'ama. Akka seera walga'iitti jechuudha. Seerri kun beekta warra OPDO keenya irratti kan dalagu miti. Qabxii waliigalaa irratti waliigalamuu qabu jedhamee wanna taa'e tokkotu jira barreeffamicha irratti. Guutumaan guutuutti kanumaan amma sitti meeshanii maxxantoota TPLF fi uummata Tigraayitu jira malee kan uummata Oromoo miidhee warra kanaan miti waan jedhudha. Ijoolleen leenjii sanaa inni guddaan uummatichi akka inni ilaalcha TPLFiif qabu jijjiiru akka ta'e kan dubbatan namni kun leenjiin kun gadi bu'ee sadarkaa aanaa fi gandaatti miseensota paartii aangoorra jiru hundaaf kan laatamu yoo ta'u caasaa mootummichaa deebi'anii bifa haaraan ijaaruuf kan yaadame ta'us nu himaniiru. Kun godina Jimmaa qofa osoo hin taane akka biyyaatti Itoophiyaa guutuu keessatti kan itti deemamuuf jirudha jedhan. Yuunivarsiitiin Gondor barattoota jijjiirraa muummee barnootaa waliin wal qabatee mormii dhageessaa turan 102 waggaa tokkoof barnoota irraa adabuun himame. Ammas abdii fiixee gabaasa qaba. Barattoonni kun yeroo dheeraaf gosa barnootaa hojiin ittiin hin argamne irratti ramadamne jechuun muummeen sun akka isaanii jijjiiru erga gaafataa turaniin booda tibba darbe mooraa yuunivarsiitichaa keessaa qabamanii hidhamanii. Hidhaa barattoota kanaa hordofuun barattoonni muummee veterinarii kan mooraa Teedroos keessa jiran mormii isaanii dhageessisaa turani. Barataan har'a achuma yuunivarsiitii sana keessaa dubbifne tokko akka nu himetti kibxata darbe kana barattoonni qabaman sun Gondar irraa gara Baahir Daaritti dabarfamanii leenjiirra jiru jechuu dhageenye jedha. Dhimma isaanii hordofaa kan ture koomaandi poostiin leenjii xumuruu isaanii har'a yuunivarsiiticha beeksisuyyuu yuunivarsiitichi garuu barattoonni kun waggaa tokkoof barnoota isaaniirraa adabamuu isaanii har'a beeksisee jira jedha barataan kun. Isin arga jedhamanii akka kiliraansii nu kennaa kiliraansii nu xumursiisaa fi gara biyyaatti gallaa waan nu fayyaduu qabu galleemaaf yeroo keenya hin galleen yookiin hojii mataa keenya hojjetanna yookiin barumsa gara biraa barannaa naaf yeroo ofitti bunnaa kan jedhu ture jaartii isaanii isaan wadda pirezidaantii yuunivarsiitii Gondar Dooktar Dassaalany Mangashaa erga wallee isaan teessisee booda kun tasumaa ta'uu hin danda'u. Veterinarii faarmaasii gara uumaan faarmaasiitti geeddaramuu hin danda'u maaliif koorsii 17 fudhatanii ta'uu waan hin dandeenyeef
kiliraansii fixaatii dallaa gannoo dhiisaa jedhamanii turan. Isa booddee torbee har'aa jimaatarra jira. Kiliraansii fixuudhaaf ijoolleen gaafa saakaaltii deeman kiliraansii utuu fixaa jiranii humni koomaandii poostii Amaaraa Liyyuu Poolisiidhaa fi federaal poolisiin karaa lamaanitti galanii qaban. Ijoollee dhibbaa waggaa lammaffaadhaa ka'ee hanga waggaa arfaffaatti ijoollee 104 turanii isaan keessaa akka ijoollee lamaa kan hin qabamne mucaa warra kibbaa tokkoof mucaa gallellaa tokkodha kan hin qabamin hafe hanga gaafa sibxataatti jechuudha. Buufata poolisii sadii magaalaa Gondar keessatti argamu kan Billikoo jedhamu kan qabalee Ilettiidhaa fi poolis xaabiyaa buufata lammaffaadhaaf buufata ja'affaatti hidhamanii turanii. Isa booddee gaafa kibxataa ganama gara Baardaaritti fudhatamanii achitti illee hojiirra turanii jedhamaa ture. Isa booddee har'a koomaandii poostiin leenjii keenya finneerraa jedhanii gaafachuu as bilbilanii. Seenatii yuunivarsiitii immoo adabbii waggaa tokko hunda isaanii irratti dabarsee jira. Barataan kun akka jedhutti bulchiinsi yuunivarsiitii sanaa doormii ciisichaa isaanii seenuun mi'aa fi uffata barattoonni kun qaban baasee konkolaataa mana barumsichaan bakka isaan harka mootummaa jala jiran